برحلوم وبرحلوم كحلف بنطار كحلف بنطار فين قديها يلا 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 نوعك انا يلا يلا أخ النواح والنواحة أخ النواح النواحة Kaayyoo manaa ba'aniif dagatanii waan hin taane hojjechuu irraan waa baraaru. Har'a gola madaamii keessa taa'anii waan akkanaa kana yoo hojjetanii boru hoo as keessa yoon ba'e maaltu na eeggata jedhanii yaaduu dhabuun baay'ee nama gaddisiisa. Shamarran keenya adaraa keessan warroota akkanaa akka tasaa yoo isinittillee kan dhiyaatan ta'e jarreen akkanaa fageechaa sirritti irraa dheechaa jechuudha. Jarreen akkanaa warroota abdii kutatanii fi warroota kaayyoon qabne akkanumaan jiraatanidha jechuudha. Isiniif galee kanaaf warroota akkanaa likiskisii baalagee akkanaa kanneen irraa fagaadhaa. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa Ramadaana guyyaa 9ffaan haala kanaan darbeera. Isin birattuu akkamitti dabarsitanii haala kamiin dabarsitanis hin jedhannaan ta'e. Ani wanti biraa nan ifachiifne mee namni akka kootii yoo jiraattanii waan sin ifachiise keessa kana ifadhee jedhaanaa barreessaa. Ani wanni ifadhe baala muruu wanta akka maqduunisii, kizbaraa, karraavaa, miniqixixii, kasii kan jedhasan muruu baay'een ifadhe jechuudha. Dhugaa baalli sun yoon kaaniif mure kaaniif na hanqata, yoon kaaniif mure kaanii na hanqata. Baay'ee natti baay'ate jechuudha. Sirriitti na jibbisiise. Isin hoo maaltu isin ifachiise? Maal fa'aa muruutu isin ifachiise? Dhugaa jireenya akkanaa keessa jiraachaa kan namni sammuu ofii hin bananne, namni boruu ofii hin ilaalle namaayyuu miti jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo bara baraan deebi'a wanti kun isiniif galee isin immoo bara baraan asuma keessa taa'uun qabdan. Yoo xiqqaate aga fedhe soo guddate waggaa 4 caala hojii akkanaa kana hojjechuun qabdan jechuudha. Waggaa 4 ol. Innaa amma garman viidiyoo sifideetti yoon sin dabarse obboleettiin keenya jalqaba irratti isinitti agarsiisee kuni ani viidiyoo hunda isaa fidee asitti maxxansine dhugaa dubbachuudhaaf osoo hunda fideefaa baay'ee nama gaddisiisa. Ani barumsa isinii ta'a jedheen malee baalageewwan akkanaa kun ana biratti gatii isin qabani saaba isin qabani jechuudha. Isiniif galee garuummoo barumsa guddaa irraa fudhanna waan akkanaatirraa. Ilma arabaa wajjin teechee yookaan ilma madaamii wajjin teecheetti shiishaa xuuxxi. Dhugaa rabbii ka shiishaa xuuxxurra immoo ilma arabaa fuuldura ilma madaamii fuuldura dhaabbatteetu sirbiti jechuudha. Kun jechuun maaliif barbaachise? Namicha waggaa yoo ilaalan namicha waggaa 30 fakkaata. Kuni waan biraati jechuudha. Ijoollee dhiiraa arabaa kan nama waggaa 30 keessa jiru miti nama waggaa 10 ijoollee waggaa 10 nama ijoolleen mana kiyyaa xixiqqoodha jechuudha. Hangafni jalqabaa waggaa 20 inni sadaffaa waggaa 10 jechuudha. Inni xiqqicha waggaa 4dha. Mucaa waggaa 4 san qofatu isa qofaan tan dubbadha isa qofa gara koo dhufa malee fuuwwan yoo dhufanii nattuu haasa'an fuulatti hin kennu jechuudha. Unkaan akkan isaa wajji waan akkanaa hojjedhu wareedha. Fuula waa kana ajajan hin barbaadu. Kan na ajaju haadha qofa. Haati kana godhi yoo waan irraa barbaadan deemaa haadha keessanitti himadhaa ishiin nattaa himtu hin jedhaan malee wanta takka akkanaa kana nuu godhe akkanaan jedhanuun eeyyamuuf jechuudhaan waan sin garramu. Nyaatas nan hojjedha ergan xumuree qaqqadaadee barraadaa yookaan kidaanii bala kidaanitti naqeen qaqqadaadeen lafa godhaa dhaqanii ilaalanii fudhatu malee koottu kana nuu godhi koottu san godhi koottu akkas godhi kanneen dhugaa duruma fuulatti hin kennine jechuudha. Inni biraa immoo biyya arabaa biyyaa ba'uun jireenya keenya fooyyeffachuuf boruu keenyaaf nama ta'uufi malee wantoota likiskisii wantoota akka wantoota aangoolii namaa joorsu dhunnee yookaan xunnee sammuun keenya gaanjoofne gola madaamii keessatti madaamii bira teenye waan hin taane akka camallaqnuufi miti jechuudha. Amma isheen tuni shiishaa dhudde akkuma argitan shiishaa xuuxxi madaamii fuuldura teechee ilma madaamii fuuldura teechee shiishaa xuuxxi jechuudha. Shiishaan kun sakkarsiisee mataarra ol koree shiishaan immoo badaadha. Ani sikaarii shiishaa madaamii kiyya jalqaba biratti hojjedhe takkattan arge. Ganama yeroo hirribaa kaatu
baay'istee shaggituu tana yoo na ajajjuyyuu nama dharraasisa jechuudha haalli ishiin itti nattaasoftu. Garuu immoo sa'aatii 2 yoo turtee isa xuuxxee jette machoofte wantuma na ajajjuullee hin beektu. Mana kana harkaan xaraddeetu hin qulqulleessine naan jetti. Kaan saniin booda akka namaatitti nan ajajju, akka namaatitti nan ilaaltu. Bakka waan gootu hin qabdu hin beektu jedha. Namichi yeroo sanitti inni hin dhugu ture waan kana. Inni immoo dhiisi ishii kanaan angoolofteerti ittiin aariin ittiin laalinnaan jedha ture. Inna wanti kun jechuun baay'ee badaadha. Kanaaf biyya Arabaa ta'anii kaayyoo fi dagachuun wantoota akkanaa kanneen wantoota alkoolii ta'an biyyoota ormaa keessatti gola ormaa keessatti waan akkanaa gochuun baay'ee fokkisaa fi astaasabii fi sammuu namaa boruu nama dukkaneessa jechuudha. Boruu ofii dukkaneessuun waan akkanaa dhuguudha. Ijoollee baay'een maal biyya Arabaa keessa yoo jiran maal akka godhanii fi maal akka hojjetan wallaalanii jaanjaan as keessatti maallaqa isaaniitillee siraatan qabachuu wallaalanii gaafa asii galanis kan caalu jaanjoo ta'anii karaa irratti gadi ba'u jechuudha. Dhugaa karaarra jiraachuu eegalu. Kanaaf yaa obboloota koo hiriyyaallee yeroo baafattan hiriyyaa akkamii akka baafachuu qabdan sirriitti adda baasaa beekaa. Namni hundi gaarii miti. Namni hundis badaa miti. Hiriyyaa baay'isuu irra hiriyyaa takka kan akka ofiititti namaa yaaddu, kan waan badaarra namaan loltu. Hiriyyaa jechuun yeroo waan badaa tokko gaafa ati hojjette wanti kun akkamitti akkana goota jettee akka ofiititti yoo ishiin namaan kan loltu taate dhugumatti isheen sun hiriyyaa gaarii, hiriyyaa shaggee boruu keetiif ifa sii taati, ifaa sitti agarsiifti. Kanaaf yaa obboloota koo gola madaamii keessa yeroo jirru kanatti maaliif akka gola ormaa keessatti hojjennu? Ijoollee baay'een harki keenya nu ciccitee meeshaa dhiquudhaan, mana dhiquudhaan, shintibeetii dhiquudhaan keemikaalli isaanii qaama gogaa keenyatti bifa biraa baasee jira. Mee isin hunduu harka keessan of ilaalaa. Gogaan keessan, qaamni keessan, harki keessan kaleechaatii fi kanarraa tokko kan gizee warra keenya bira jirruu fi har'a gola ormaa kan jirru tokko haga feetes dhiqadhu, haga feetes faalsiinis qibaatis dibadhu. Gogaa kaleechaa sanii miti jechuudha. Bifa kee, fuula kee, mastaawotii afoo dhaabbadhaa of ilaalaa. Akka kaleessaa sanii jiru jechuudha. Xuuxxamnee dhiinni keenya xuuxxamee umurii keenya malee nama jaarre fakkaannee jiraachaa jirra jechuudha yeroo ammaa kanatti. Maaliif isinitti fakkaata beektu? Yeroo hundumaa yaadni nu keessaan dhabamu. Yoo yaada biraallee dhabne yaada waa'ee isaanii, yaada waa'ee hojii isaanii. Bakka waa'uma isaanii yaadna. Boru kana nu jedha, boru kana nu jedha. Kunuyyuu angoolii nama godha jechuudha. Kanaaf obboloota koo anaan dabalatee wantoonni ijoolleen likiskisiiwwan akkanaa gola madaamii keessa taa'anii ofii isaaniitti jaanja'anii nullee warroonni nu jaanjechuu deeman warroota akkanaarraa sirriitti jabeechinee fagaachuu qabna jechuudha. Balaleeffachuus qabna. Oo kana barra kanasitti akkana mallee kiskistitutun warri ishii maatiin ishii waan nyaatanii waan dhuganii qabanii ishiin gola amma madaamii afoo teechee waan hin taane hojjettee camallatte jechuudha. Kanaaf bakka geenye qofa osoo hin taane bakka kaanillee sirriitti yaadachuu qabna. Nama jechuun immoo bakka ga'ee osoo hin taane bakka ka'e nama yaadatetu namaa jechuudha. Akkas hordoftoota koo viidiyoo kiyya asumarraa nan goolaba. Yoo isinitti tole laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna. Baay'ee.